jetti ka dhufe maraa badaana fuudha obboleettiitti namni si fuudhu hin jiru maaltu si fuudha osoo balbala masgiidatti si arge warri amma asirratti si fakkaate si janaa jennuuf harka si wajjin dha'u kun guutuun akka sareetti si ari'a ati waa'ee amantii musliimaan beeytus waa'ee ijoollee hedduutu ishii mudate immoo kanadha jechaadha. Waaqayyo salphina akkana jalaa nama haa baasu. Dhugaa waaqayyo tani baay'een saalfadhe bakka ishii baay'een saalfadhe jechaadha. Dhugaadha immoo waan hunda otuma achiin gahii waggaadhuma lamaan tokkollee soon turi hunda akka beektutti hundan beeka jechaa jirti jechaadha ishiin achi keessatti. Kanaaf adabadhu taa'ii namni si fuudhu hin jiru jedhanii. Edaan namni egaa akka viidiyoo kanarra hubannetti na fuudhaa waan jettuuf namni si fuudhu hin jiru. Jechaa jira jechaadha. Mee viidiyoo guutuu isaa isinitti agarsiisa. Ani ijoollummaa kootii kaasee quraana sirriitti qabadhee qara'aan ture. Akka kee maallaqaan goyyomsamee mitanan kaleessa dhufee of eeggadhu siin saalfanne amantaa keenya balleessaa jirta xureessaa jirta gadi taa'ii jedhe hin beektu ka. Kanaaf mirga qabu isaan immoo amantaan isaanii yerootu qabu. Nuti amantaa namaatu kan jiru. Mirga isaaniiti akka amma nuti barumsa musliimaa waan garagaraan beekuu dhiisuu dandeenya. Garuu amantaan isaanii warroonni keessa jiraatan warroonni amantaan keenya badee jedhan akkanumatti dubbatanii sirreessatu jechaadha. Nutis akkasitti sirreeffachuu qaba. Kanaafiyyuu egaa asirratti akkuma obboleessi keenya jedhe tokkoffaa na fuudhaa jetti namni si fuudhu hin jiru jedheen qurxee ishiitti ilaala. Lammaffaa qarshiidhaan Zinnaash moo Almaaz ture maqaan ishii isaanis si waamaani. Obboleettii ko kanas hin jedhan dhugaa waaqayyooti yoo dhugumaati dhuguma nama ta'uu barbaadda yoo ta'e har'as daqiiqaa 5 qofaa fudhadhuuti osoo hin rafiin dura daqiiqaa 5 fudhadhuuti jilbeeffadhuuti jechaadha yaa waaqayyoo jedhe dhugaa natti mul'iseeti bohiiti dhugaan kama akka ta'e qofa natti mul'isii jedhe. Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u egaa kun miidiyaa keessan Sanbee TVdha. Sanbeen TV sagantaalee hafuuraa garaagaraa qopheessee kan isin biraan gahaa jirudha jechaadha. Guyyaa har'aas mata duree isaarraa akkuma argitan egaa waan guguddaa wantoota hedduu wajjin baranna jechaadha hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura egaa ergaa guddaan dabarsaa viidiyoo seensarraa argitaniittu isarratti wantoota tokko tokkoon kaasna jechaadha walumaaf wal jajjabeessuudhaaf kaleessa eessa turre har'a eessa jirra borumoo eessa deemna isa jedhudha jechaadha wantoota nurraa eeggamanii waan garagaraatu jira faashinii amma ijoolleen tokko tokko qabatan kanas mee walumaan kaasnee irratti dubbanna jechaadha waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya faana ta'u icciitii isaa sadhokataa ibsee isa fagaatee dhiyeessee isa badee mul'isee kan nu barsiisu fedhaa fi yeema isaa nuuf haa ta'u kana malee baga guyyaa tsoomaa shanaffaa tulluu ejersaa gaara ejersaa yookaan immoo Dabra Zayitii kan jedhamuun nagaan geessan jechaadha guyyaa har'aa kana egaa barnoonni guyyaa kana baay'ee kan ulfaatu kan nama sodaachisudha jechaadha wangeela Maatiyuus boqonnaa 24dha kana malee immoo egaa faarfannaa Daawit faaruu 49 gubbaa irrattis egaa dubbatameera jechaadha raajii isaatiin dubbateera Daawit egaa misbaakiidhaanis daaqonoonni egaa qiddaasee guyyaa har'aa irratti maal jedhanii egaa afaan Oromoodhaan misbaakiin afaan Oromoo qiddaasee afaan Oromoo irratti waaqayyo keenyaan callisuu ni dhufa waaqni keenya ifanii dhufa ibiddi fuuldura isaanii bobaasa jedhu kana yeedaloodhaan nu dhageessisaniiru jechaadha afaan Giiziitiinis jechaadha egaa እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽ ወአምላኪነሂ ያረምም እሳቲን እድድ ቅድሜሁ ጀራኒ ኢሰፋርፈናን ዳዊት ፋርፈቲች ዳዊት ፉንድረቲ ዱፋቲ ለመፋሳ አርጌኑፍ ጀራኒሩ ጀቻዳ ኤጋ ካና ማሌም ወንጌል ማቴዎስ 24 irratti ga ዱፋቲ isa baay'ee sana masodaachisu lafa kaaheera barnoota kanammoo kan argattan dhugaa waaqayyooti imimmaan kan dhaggeeffattan barnoonni kun darbeera waaqayyo gooftaan keenya nu barsiiseera egaa akka itti qophooftaniif barnoota guddaa kan akka barattan miidiyaa keenya salamaffaa barnoonni irratti darbu sagalee waaqayyootu kan jedhu jala ni jira jechaadha achi jala seenaati baradha innis liinkii isaa warroonni hin arganne jechaadha
linkii isaa koomentii jalqabaa fi description boxii keessa siniif kaa'eera. Adaraa seenaa baradhaa dhiifama sinitti dheeresse gara sagantaa keenya irraatti ni ceena. Innis egaa tokkoffaan waamicha iyyaafannootii. Innis maalidha? Egaa mucaan suura irratti argitanii egaa maqaan isaa Asheetuu Dhaabaa Baayisaa Tubbaa jedhama. Daa'ima waggaa 12 jechaadha. Gurbaan kun akka hin badee hundumti keessan sooshaal miidiyaa qabdanitti sheer akka gootan warri biyya keessa jirtanis immoo mucaa kana tariin beekamu namni arguu danda'u ni jira waan ta'eef akka nu beeksistaniifidha. Aanaa Meettaa Roobii ganda Faallee naannoo Shinoo akaakayyuu isaa bira kan jiraatudha. Erga badee ji'oota 3 lakkoofsiseera. Maatiin isaas naannoo sana barbaadanii dhabaniiru. Haati daa'imaa kana kan jiraattu biyya Arabaati. Har'a borga argama jedhanii haadha daa'imaa dhoksuun otuu guyyaa lakkaanii daa'imni badee haati otuu hin beekin baatii 3 guute. Lakkoofsiseera. Erga taatee kana itti himanis haati kan jirtu biyya ormaa sanuu mana ormaa waan ta'eef gara biyyaatti galuuf illee yeroon kontiraataa ishee waan hin geenye waan eeyyama hin arganneef kanaaf haati daa'ima kana waan waaqaa hin beekaniiti daa'ima kana akka carraa namni arge yoo jiraate qalbii koo biyya ormaatti tamsa'e kana gar tokkotti naaf sassaabuu danda'aati adaraa natti hin laafinaa jetti jechaadha. Egaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 22 48 74 84 yookaan immoo Duwwaa 9 12 Duwwaa 4 91 64 yoo danda'amaa ta'e immoo kan korrattis Duwwaa 9 48 24 92 52 yoo hin qabanne ta'e irra deebi'aatii viidiyoo isaa duubatti deebisa. Kana malee isa barreeffama kana lakkoofsa kanaan adaraa nuuf dawwalaa jechuun barbaada. Egaa haati daa'ima kanaa kan jirtu biyya ormaati. Garaan daa'immoo ni beeka biyya ormaatti rakkattee guddisachuuf jecha rakkina hedduu keessa akka dabartedha kanan odeeffadhe. Qormaatota garaagaraa egaa qormaanni inni nuti dhufu kun qormaata garaagaraa irra ceeteetti obboleettiin keenya haati daa'ima kana. Kanaafiyyuu adaraa egaa akka hundumti keessanuu sheer gootanii daa'ima kana akka barbaadaniif sinin jechuun barbaada. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni ni danda'a inni hunda ni taasisaa hunda ni argaa. Waaqayyo mucaa kana nagaaf jaalalaan gara maatii isaatti akka deebisu fedha. Fayyama isaa nuuf haa ta'u abdii qabna. Egaa Waaqayyo beeka hundumaaf Waaqayyo beeka waan ta'eef Waaqayyo nagaan gara maatii isaatti isaa gashuu isa gashas jechaadha. Egaa ajandaan keenya lammaffaa guyyaa har'aa jalqabamee ergaa xiqqoo isiniin dabarsa. Ergaa xiqqoo isinii dabarseeni viidiyoo isaa laalla jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo adaraa isiniin jedha. Bakka kabajni keessan gadi bu'u. Kana yeroo isiniin jedhu immoo amantaa namaa tuqaan jiru. Amantaan namaa kabajan qabus jechaan jiru. Namummaadhuma keessanuu bara jireenya keessan keessatti bakka kabajni keessan bakka namni itti isiniin kabajne bakka namni kaleessumtii isaa asmi yookaan immoo kaleessumtiin kee maal akka ta'e osoo hin beekin kaleessa eessa akka jirtu osoo hin beekin har'a waan hin beekneetti galtee namni kabaja kee akka sirraan fuuneef eeggadhu dhugaan siin jedha. Obboleettiin keenya kun kaleessa mana amantaatii faarfatti kaleessa Kiristoos jetti har'a Kiristoos gante achi deemte kan ishii mudate immoo kanadha jechaadha. Waaqayyo salphina akkana jalaa nama haa baasu. Dhugaa Waaqayyo tani baay'een saalfadhe bakka ishii baay'een saalfadhe jechaadha. Dhugaadha immoo waan hunda otuma achi hin gahin waggaadhuma lamaan tokkollee osoo hin turin hunda akka beektutti hundan beeka jechaa jirti jechaadha ishiin achi keessatti. Kanaaf adabadhu taa'ii namni si fuudhu hin jiru jedhanii. Edaan nama egaa akka viidiyoo kanarra hubannetti na fuudhaa waan jettuuf namni si fuudhu hin jiru jechaa jira jechaadha. Mee viidiyoo guutuusaa isinitti agarsiisa. Egaa amantaa ishii kan gatte kanaafidha nama jechisiisa jechaadha. Viidiyoo kana laallee wantoota isinitti himu ergaan isinii dabarsu jira. Tarii obboleettii keenya kana bira viidiyoon kun ga'uu danda'a ta'a. Ani ammas taanaan si qeequu barbaadeen miti waan hin taane isin jechuu barbaadeen miti. Kanaafiyyuu obboloota koo warroota amantaadhaan ana fakkaatan bakka jiranitti akka jabaataniif viidiyoo kee kana ilaalanii jechaadha. Dhugaa dubbachuuf ikkoo ortodoksii keessa salphinni akkanaan jiru. Namoota amantii biraarraa gara ortodoksii dhufan dhugaa Waaqayyooti ijoolleen keenya ofitti qabatanii jabaadhu jedhuun malee akkasitti salphisan hin arrabsan. Kanaafiyyuu
Egaa barumsa akka irraa fudhannuuf jechaadha. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas waan dubbatuuf jechaadha. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti adeeminu hundumti keenya viidiyoo kana ilaallume. Mucattii boqqolloo caamni itti bu'e fakkaatu tana biraan naagaa. Boqqolloo gammoojjii ta caamni itti bu'e. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Islaamaa. Baga jiraattan isiniin jecha. Mucattiin tun garaana nyaattis nama raartis. Akka nama tokkotti afaan Oromoo qulqulluu dubbata. Wanni mucattiin tun godhattu akkuma fuulli isii fokkatu sume. Ati maa heerumuu dhabdee agarraa? Hin fokkattaa bara. Wallaa hin fokkatta. Haasoo inni keessi hin fokkatta. Jetta. 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 Ufitti gammadaa namni deemu inni dheedhiidha. Kaleessa gastii kee keessaa nama hedduu gad darbite. Ana qofa osoo hin ta'in itti dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Qur'aana jechuun waan guddaadha lafee ofii. Akkanumaan canaan deemanii bakka gatti jetti. Ka dhufe maraa badaa na fuudha. Obboleettiitii namni si fuudhu hin jiru. Maaltu si fuudha? Osoo balbala masgiidatti si arge warri amma asirratti si fakkaatee si janaa jennuuf harka si wajjin dha'u kun guutuun akka sareetti si ari'a. Ati waa'ee amantii musliimaan beeytus waa'ee ijoollee hedduutu gara amantii islaamaa dhufe barakka kee kanan godhatanii kabajaan zim jedhanii jiraataaran. Ati gastii kanarratti ol baatee qaree mee qaree cabsite makaarijii eeggaddeetti. Mee maalitti waa'ee makaarijaa beeyta? Qaafdummaa laam suknaa qul alif hamza fataa aydummaa suknaa uzaal dummaa zuu qula uzubaa kasraa biraa shadda fataaraa nu shadda alif fataanaa siin kasraa si qula uzuu bira binnaasi jedhiiti. Afaqqadi takka jedhiiti. Alif jedhi yookaan alif baataa achiinuu sin ga'u. Saa jedhiiti qaree. Waa'ee qur'aanaa nutti himtati. Dheedhi. Si wajji saalfanne nama waasitti mun qabnu. Yaa badabboleettiiti ya maal taate? Bar nuhi warri amma asirra si wajjin jiru kun nama umrii kenna guutuu si galte madrasaa keessatti fixeedha. Nama qur'aana baatee qara'aa ture malee nama kaleessa mallaqaan bitamee gara amantii islaamaa dhufee miti nu sume. Kanaafuu waa'ee amantii islaamaatti nutti himtu qilee seeni deemi. Wanni ati hojjetaa jirtu guutuu waan fokkataadha. Sumayyaa waa gaafii ho'isi gaafadhu rabbii jedhi. Gaafii ho'isi gaafadhu na deefta. Gaafii takka na deebisuu hin dandeettu ati. Nama dhugaa rabbi ati mee qaraatii achumatti dhiisi. Qaraatii achumatti dhiisi kun waan sin fakkaanne sin fakkeessinuu giddi. Ati nama takka qubee afaan Oromoo hin barreessini. Maaliif? Namni waa beeku akka kee kanan canaan deemu. Maaltu akkana si godha mee? Maaltu akkana si godha? Maalumatu akkana si godha? Maalitti beeyta waa'ee diinii islaamaarra? Mee maalitti beeyta yaa miskiina? Atuu miskiina maalitti beeyta? Sheekkonni si janaajenuuf sheekkota ofiin jettee fakkaattonni akka teeti sadarkaa sitti godhanii asirratti asirraa wajja. No. Baay'ee nama gaddisiisa. Maalii yaadda beektu? Umurii koo naaf eebbisi bara gaabbii koo kan diinaa koo akka hin taane galgalli kan koo an harkaa keerra jiraadhee du'uunaaf wayyaa. Umuraa koo naaf midhaaksi maaloo makiyyaa. Waaqayyo hunduma keenyaaf xumura keenya nuuf haa bareechu. Xumura keenya nuuf haa miidhagsu. Salphina akkana nu haa baasu Waaqayyo. Argitanii viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubanne. Kanaan dura jenneen itti dubbanne dhiisi jenneen. Isheen garuu miidiyaarraa qarshii nurraa guuruuf ittiin akkas yuutuub irraa argachuuf jettee tiiktook irratti si dubbatte. Hubadhaa. Maal jedhee namichi sirriidha namoonni tokko tokko amantaa isaanii yeroo tuqamu sirriitti waan beekaniif waa'ee amantaa isaanii waan sirriitti beekaniif karaa deemtuun tokko dhuftee amantaa yeroo arrabsitu hin jaalatani sirriidha. Ani amma karaa deemtuun tokko osoo dhuftee ortodoksiitti dubbattee waan afaan koo qabadhee taa'u sinitti fakkaata. Hundumti keessa waan afaan keessan qabattanii teessan sinitti fakkaata. Isaan immoo musliima amantaa waggoota hedduu lakkoofsiseedha. Gurbaan kun ani ijoollummaa kootii kaasee quraana sirriitti qabadhee qara'aan ture. Akka kee maallaqaan goyyomsamee miti anan kaleessa dhufee of eeggadhu siin saalfanne amantaa keenya balleessaa jirtaa xureessaa jirta gadi taa'ii jedhe hin beektu ka. Kanaaf mirga qabu isaan immoo amantaan isaanii yeroo tuqamu nuti amantaa namaa tuqaan jiru
mirga isaaniiti. Amma nuti barumsa musliimaa waan garagaraan beekuu dhiisuu dandeenya. Garuu amantaan isaanii warroonni keessa jiraatan warroonni amantaan keenya badee jedhan akkanumatti dubbatanii sirreessatu jechaadha. Nutis akkasitti sirreeffachuu qaba. Kanaafiyyuu egaa asirratti akkuma obboleessi keenya jedhe tokkoffaa na fuudhaa jetti namni si fuudhu hin jiru jedheen qurxee ishiitti ilaala. Lammaffaa qarshiidhaan dhuftee jedheen waan hundatti himaa jira waan hunda argaa jirra jechaadha. Kanaaf nuti kirriin kun jechaadha waadaa guddaadha. Nuuf Kiristoos gidduu. Kanaafiyyuu nuti qarshiidhaaf jennee kirrii keenya kutuu hin qabu. Namaaf jennee tiraariidhaaf jennee boru dhiisnee deemna hundasaa. Dhugaa maaramiiti. Hundumtuu biyya lafaa irratti hafti. Wantoonni biyya lafaatti mul'attu kun wantoonni biyya lafaa irratti wanta gaarii nutti fakkaattu kun guyyaa har'aa hunduu asumatti hafti. Hundumayyuu dhiisnee deemna jechaadha. Kan nu faana deemu hojii gaarummaa nuti hojjennee fi hojii yaraa nuti hojjenne qofaadha. Ijoollee keenya adaraa. Waan isin hin galle gaafadhaa. Bakka salphinaa bakka hin taane itti mul'atina. Dhugaa Waaqayyooti. Of eeggannoodhaan socho'aa. Dubbiin keessan kan nama cabsu osoo hin taane kan nama jabeessu ta'uu qaba. Deemsi keessan illee ilaalchi keessan illee jechaadha. Bakka kabajni keessanii mal itti dhokatu bakka isin hin kabajamne bakka kabaja keessaniif hin taane lafa sanan dhaabbatina baqadhaa. Dhugaa isiniin jedha. Waaqayyo lafa jirtanitti sinaa eegu. Ani waan biraan dubbadhu. Asirraa ani amma waan takka afaan kootiin waan takka dubbachuu hin danda'u. Waan hunda obboleessi keenya kunoo nutti meera. Waan hunda jechaadha. Inni amantaa keetti jabaattee jirtu jabeessi ammas. Inni akka bishaan gabatee irraa sifas raasamtu immoo bakka tokkotti ejjennoo godhu dhaabbadhu. Inni rafte immoo dammaqi. Eenyummaa kee bari ilaali. Dammaqii dhaabbadhu. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos dhugaa Waaqayyooti. Salphina guddaadha kuni. Egaa nuti immoo akkas jenna dhumarratti akkas jechuun barbaada. Obboleettii keenyaaf viidiyoo kana yoo ilaalte Waaqayyo har'as si jaalata. Ati garuu isaan inni waadaa galee samiirraa gadi bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramirraa dhalatee addunyaa kanarra deddeebi'ee foon keenya uffatee nama ta'ee ansi ajaa'ibu Kiristoos amma dhalli namaa tokko jiraatullee akkasitti kabaja guddaadhaan hin jiraanne dhugaan siin jedha. Cubbuudhaan ala waan hunda hojjeteera. Gad of deebisee jechaadha akkaasa arrabsan akkaasa tuffatan akkaasa ari'an hundumaa gaarummaadhaan foon uffate suniin dabarsee jechaadha. Foon uffate suniin jechaadha waaqummaa isaa miti waaqummaa isaatti bu'uun hin danda'amu. Waan hundumaayyuu obsaan dabarsee anaaf siif fakkeenya ta'uuf fannifamee garafamee du'ee du'amuu immoo ka'ee kan ammoo ati maal jettee inni nama dhaatte. Waaqni keenya nama garuu nama yeroo ta'u waaqa yeroo ta'u immoo nama. Kana yeroo isin jedhu Waaqayyo foon uffatee nama ta'e malee Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi nama yeroo ta'u waaqa yeroo ta'u nama. Amala kana immoo gargar kan taasise sun taan waaqummaasaas namummaasaas tokko kan taasisedha malee gargar miti jechaadha. Kanaafiyyuu ati immoo inni ergamaa rabbiitii inni waaqa miti. Akkasidha jettee adumaanuu falmaa turte jechaadha. Har'as Kiristoos inni ati kabaja isaarraa gadi buuste sun dhugaa Waaqayyooti. Cubbuu ati hojjette jibba malee numa si jaalata har'as. Boruun deebiti intalli koo jedha. Boruun deebi ilmi koo jedha jechaadhaan. Kanaaf Waaqayyo qalbii siif haa kennu. Waaqayyo mana baateetti si haa deebisu. Hundumaa hin argita. Hundumaa bakki amma jirtu dhuguma dura dubbadheeraan immoo intalli kun gonkumaa amantaa viidiyoo koo duubatti deebi'aa dhaggeeffadha. Amantaa kana keessatti intalli kun dhuguma gammaddeeyyuu hin jirtu jedheen ture. Dubbadheera waan ta'e dubbadheeraan. Kanaafiyyuu har'as dhaabbadhu of laalis siin jedha. Waaqayyo si faana haa ta'u lafaati jirtutti saa eegu saa jajjabeessu dhugaa sittaa mul'isu dhugaa sirraa fagaate kana siif haa deebisu. Waaqayyoon ergaan si dabarsu. Zinnaash moo Almaaz ture maqaan ishii isaanis si waamaani. Obboleettii ko. Kanas siin jedhan dhugaa Waaqayyooti. Yoo dhugumaati dhuguma nama ta'uu barbaadda yoo ta'e har'as daqiiqaa 5 qofaa fudhadhuuti osoo hin rafiin dura daqiiqaa 5 fudhadhuuti jilbeeffadhuuti jechaadha. Yaa Waaqayyoo jedhe dhugaa natti mul'iseeti bohiitii dhugaan kama akka ta'e qofa natti mul'isii jedhe. Yaa Waaqayyo daandii gadhiiseera moo hin gadhiisne
ani eessan jira, ani eenyudha, yaa Waaqayyo isa jiraata, yaa Waaqayyo isa na uumte, yaa Rabbi tokkicha isa ana uumte, yaa Sillaasee ati Sillaasee illee yoo jechuu dhiiste yaa Waaqayyo jedhe egaa yaa Rabbi jettu miti. Waaqayyo ati dhugaa natti mul'isi maaloo jedhiiti bohiitii rafi. Isa kaan egaa Waaqayyo siif haa mul'isu. Waaqayyo gooftaan keenya immoo akka dhugaa sitti agarsiisu nuti immoo hin kadhanna. Waaqayyo nu dhagaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf maatii Kiristoos ergaa koo akka fudhattan abdiin qaba. Hundumti keessan hanga ammaatti kan na daawwattan galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga ammaatti kan nu faana turte ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos kan nu faana ture maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u nagaa ta'a galanni Waaqayyoof ameen.